Ashama akka mooltan sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaati jirtu akkuma yeroo darbee waadaa seenne keessummaa har'aa finnee dhufneerra keessummaan keenya irraa immoo kan hundi keessan yookiin immoo gara caaluu keessan beektan Jawaar Maammadidha. Siyaasa mormii mootaa keessumaa waggaa 10 dura ture siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa akkasumas immoo siyaasa gaanfa Afrikaa irratti ifatti dubbachuudhaan beekama. Egaa dhimmoota keessumaa gaanfa Afrikaa muddama cimee jiru irratti fi siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa fi kan biyyoota ollaallee irratti odeessuuf affeeranneerra. Amma kallattumaan isatti cinachuudha. Jawaar akkam oolte? Nagaa akkam jirtu Fayyuma? Nagaa galatasaa. Egaa keessumaa goone kan si affeera yeroo itti gaanfa Afrikaatti muddamni cimee kanatti gaanfa Afrikaa kana dubbiin dhibeen beeku. Garuu dhiyoo kana erga Israa'el Somaalilaandiif biyya jalqabaa beekamtii kennitee taatii asii sochii garaagaraa argaati jirra. Biyyoonni toora garaagaraan muddama cimsaniiti jiru. Gaaffiiwwan garaagaraas qabna kan si gaafannu. Mee jalqaba irratti muddama deemaa jiru kuni waan eegamaa ture moo waan haaraadha? Wanni kun waanuma bilchaataa turedha. Waggoota 10 dabre kana keessatti biyyoonni muraasni humna dinagdeetiin cimaa dhufuudhaan aangoo sadarkaa walakkaa takka middle power states sadarkaa jaanura ga'anii dura akkuma beektu super power takka humna gurguddaa lama yookiin sadii jira. Ameerikaa, Chaayinaa, Raashiyaa jira. Isaantu naannoo keenyas ta'ee naannolee hariiroo biyyoota keessa dhiibbaa godha. Waggoota 10 dabran kana garuu biyyoonni muraasni dinagdeenis guddataa dhufanii hawwiin naannoo gaanfa Afrikaa kanaa bakkoota adda addaatti olaantummaa isaanii gonfachuudhaaf qabanii fi wal dorgommiin isaanii cimaa dhufe. Biyyoonni kunis biyyoonni akka Turkii, biyyoonni akka United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabiyaa, Israa'el biyyoonni kun humnaan cimanii dhufanii dorgommii keessa jiranii. Kanaaf hirmaannaan isaanii biyyoota kana gooluu erga eegalee bobboleera. Amma immoo hammachaa deemaa jira jechuudha. As keessatti gaheen Itoophiyaa maal ta'uu qaba? Akka biyya guddoo gaanfa Afrikaa taatetti fedhii ofii fedhii biyyaalessaa ofiis qabdi. Itoophiyaan maal gochuu qabdi? Itoophiyaan miidhamoo hin hubanne amma deemaa yeroo kun? Egaa hariiroo biyya alaa wajjin hoggaa godhannu waan sadii irraa fayyadamuudhaaf waan sadii gurguddoo fayyadamuudhaaf kan hariiroo uummannu. Tokko inni guddaan misooma irratti akka nu tumsan gama daldalaatiin haa ta'u gara investimentii gidduutiin haa ta'u akka nu tumsaniif. Lammaffaa seekiriitii irratti nageenya humna nageenyaa keenya akka nu tumsan tumsa nageenyaa uummachuudhaafi. Sadaffaa yeroo baay'ee kan goone sirna dimokiraasii ijaarsa biyyaa keessatti shoora akka taphataniif. Madaalliin Itoophiyaan hariiroon isiin gootu kana keessaa kamna fayyada jettee laaluu barbaachisa ture. Hariiroon waggoota 7 dabran godhame keessatti olaalle hariiroo hirkattummaati kan ta'e. Hariiroon keessattuu United Arab Emirates wajjin godhame kun madaalii sadeen jenne saniin gama dinagdeetiinis haa taatu, gama seekiriitiinis haa taatu, gama ijaarsa biyyaa sirna ijaaruu, sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti illee faayidaan inni qabaate hin jiru. Ini hammeessa malee keessattuu gama seekiriitiitiin warri United Arab Emirates kun amma gara seekiriitiitiin kan hirmaataa jiran kan jedhamu. Hirmaannaan isaanii garuu lola Itoophiyaa keessa waraansa keessoo kan hammeessaa dhufe malee kan tolchaa dhufe akka hin taane agarra. Itoophiyaan silaa keessattuu gara ijaarsa biyyaa gara dinagdee cimsuu irratti hariiroo uummachuu osoo qabdu hirkattummaa gara seekiriitii keessa seentee jechuudha. Gaanfa Afrikaa kun akkuma duratti kaastee muddama dhabeen beeku. Ameerika Israa'el beekamtii kennitee asii tarii Itoophiyaan biyyoonni kaan illee itti aananii kennuu danda'u yaadoleen jedhan jiru. Tarii Itoophiyaan itti aantee beekamtii kennuu dandeessi Somaalilaandiif haala amma jiruun? Itoophiyaan tarsiima ofii maammata qabdu turte Somaalilaand irratti bara Mallasaat irraa kaasee dursinee beekamtiin kenninu garuu gaafa biyyoonni biraa beekamtii kennuu eegalan itti aanseenuu kenna jennu jedhamu ture. Ejjennoon kun waggaa 3 jijjiirame. Waliigaltee Somaalilaand argachuudhaaf Itoophiyaan immoo beekamtii kennuudhaaf waliigaltee sadarkaa jalqabaa seenanii turan. Wanni sun lola fi dalansuu guddaa Somaaliyaa fi akkasumas hawaasa addunyaarraa waan kaaseef if duuba deebite. Amma bakka hin taane taate jechuudha. Yookiin jalqabuma waliigaltee san keessa seenuu hin qaban turanii erga seenanii immoo cichaniitti deemuu qaban turan.
Amma warri Somalilaandis akka gaaf duraatitti dirqama beekamtii Itoophiyaa hagas mara barbaachisaa jedhanii hin argamu. Maaliif biyyoonni Israa'el qofa osoo hin ta'in biyyoonni biraatis hiriira qabatanii beekamtii nuu kennu. Calculation jedhan keessa waan jiraniif waan Itoophiyaan gaafatte kennuudhaaf hagas mara fedhii waan qaban natti hin fakkaatu. Hariiroo cimsachuu hin barbaadu. Garuu akka amma duraa sanitti bargaining poweriin Itoophiyaa waan irratti fakkaata. Carraan Itoophiyaan dhabde maalidha? Agartee waggaa lamaan har'aasan waliigaltee godhame Somalilaand wajjin. Waliigaltee sadarkaa jalqabaa memorandum of understanding jedhamu godhame. Dhiibbaa gamaa gamanaan godhameen Itoophiyaan waliigaltee san keessaa baate. Kun warra Somalilaand baay'ee rifachiise, baay'ee dallansiise. Maaliif ni ganamne. Isaan pireezentichi isaa wasaniin filannoo dhaabee akkuma yaadattu Musaa Biin. Innis ta'ee warri kun waan isaan jedhan ni ganamne waan jedhaniif amma Itoophiyaatti garaa of kennu, Itoophiyaa amananii garaa of kennu irratti rakkoo qabu. Lammaffaa warri Somalilaand nama dura beekamtii isaanii kennu kadhachaa turan waan barbaadan isin kenna beekamtii nu kenna. Amma Itoophiyaan ka duraas ta'uu hin dandeenye. Ka lammataa immoo taatee itti deemuudhaaf warri Somalilaand waan sila waggaa lamaan har'aa kennan san kennuudhaaf wanti isaan xiqqoo jiru maaliif biyyoonni biraas hin jira jechuudha. Kanaaf humni Itoophiyaan ittiin negotiate gootee dantaasii ittiin naannoo sanitti mirkaneeffachuudhaa qabdu baay'ee laaffate. Dhimmi Somalilaandiin wal qabatee dhufe sun balaa guddaa fide. Warra Tarkii fi warra Ijipt fidee Somaaliyaa keessa seensee Jibuutii keessa seensee gara Eertiraas fidee gara Sudaanis fidee akka marfama keessa akka nu galchu nu godhe jechuudha. Kanaaf humni Itoophiyaa kan waggaa lamaan har'aatirra gadi laaffatee akka jirutti hubatu warri Somalilaand. Ammas beekamtii Itoophiyaa hin barbaadu garuu beekamtii san argachuudhaaf wanni isaan kennan kan silaa waggaa lamaan dura kennanii gadi ta'a jechuudha. Asirratti wanni jabaatee ka'u duratti isatti kaastee keessumaa waggaa lama dura Itoophiyaan Somalilaand wajjin walii galuun ishee Somaaliyaa qofa osoo hin taane biyyoota akka Itoophiyaaf akka diinaatti ilaalaman kan mootummaan akka ibsu fakkeenyaaf kanneen akka Eertiraa fi Masrii akka isaan hariiroo isaanii Somaaliyaa wajjin cimsan godheera. Eegasii booda mootummaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa haala jiru fuuluu fi haaraa turanii. Masriin keessumaa beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennitee haalaan cimsitee mormaa jirti. Kun tarii Itoophiyaaf akka gaariitti ilaalamuu danda'a naannicha keessa fedhii waan qabduuf. Biyyoonni baay'ee dugaleessarra jiran kun warri humna sadarkaa walakkaarra jiran kun wal dorgommii cimaa keessa jiran. Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in Liibiyaa irraa kaasee Sudaaniin qaxxaamuree Itoophiyaa, Somaaliyaa, Yemen hanga Siiriyaatti wal dorgommii cimaa keessa jiran. Kanaaf hamma danda'amanitti tokko kan biraa dhiibuudhaaf yaallii guddaadha kan godhaa jiranii. Masriin faallaa warra Israa'el dhaabachuun dirqama Itoophiyaa amma tokko ni fayyada garuu dirqama faayidaa guddaan qabaatu. Maaliif sitti fakkaate Israa'el fi Masriin hariiroo gaanfa Afrikaatirra dabre qabu. Maaliif dhimma Palestaayinii wal qabatee dhimma daangaatiin wal qabatee Masrii fi Israa'el baay'ee wal barbaadu. Baay'ee wal irratti hirkatu. Nageenyi isaanii wal irratti hirkata. Kanaaf Itoophiyaadhaa jecha Israa'el Masriin wal duraan dhaabattu. Masriinis Somaaliyaadhaa jecha hangas mara afaan bira dabree tarkaanfii qabatamaatiin Somaaliyaa biraan dhaabattu. Masrii fi Israa'el hariiroon isaanii dhimma Somaaliyaa fi Itoophiyaatii ol waan ta'eef dhimmoota amma godhan kana ibsa ejjennoo dippiloomaasii bira dabree gara dhiibbaa guddaa uumuutitti waan deeman natti fakkaatu. Isaan caalaa hedduu barbaachisaa kan ta'u amma Saudi Arabiyaa fi Emireet. Akkuma agartuu Saudi Arabiyaa fi Emireet Yemen irratti wal dura dhaabbataa jiru, Sudaan irratti wal dura dhaabbataa jiru. Amma immoo Itoophiyaa irratti illee wal dura dhaabbachaa jiru. Odeeffannoon amma gammaa qabuun dhiyeenya kana mootummaa Itoophiyaa humna Rapid Support Force RSF jedhamu kan Sudaan keessa jiruuf bakka buufata waraanaa Beenishaangul keessatti kennuun kun warra Saudi Arabiyaa hedduu dallansiisee jira. Guddaas waan qabaniif wal dorgommii guddaa keessas waan jiraniif Israa'el fi Ijipt caalaa kan dhiibbaa guddaa godhuu danda'u Itoophiyaa irrattis haa taatu, Somaaliyaa irrattis haa taatu, Eertiraa irrattis levereejii guddaa kan qabu, dantaa guddaas kan qabu jara lamaan kana jechuudha. Waan gaarii kaasee irrattis gaafachuufan ture muddamni keessummaa dhibdeen UAE fi Saudi Arabiyaa gaanfa Afrikaa amma baha Afrikaa dhaqee fedhiin isaanii dorgommii isaanii cimeera. Itoophiyaaf akka miidhuu danda'a wanni kun lamman isaanii wal faana deemsuuf yaala mootummaanii
garuu milkaa'uu danda'a Itoophiyaa akkasumas biyyoota ollaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Itoophiyaa balaa guddaadha. Balaan kun immoo already mul'ataa jira. Yeroo ammaatti Itoophiyaan hirkattuu United Arab Emirates taatee jirti. United Arab Emirates dhiibbaa guddaadha. To'annaa guddaa funyaan qabdee oofaa jirti jechuun dandeenya mootummaa Itoophiyaa. Kun warra Saudi Arabiyaa hedduu dallansiisa. Rakkoo keessa seenee jira mootummaan amma jiru kun maaliif gama diinagdeetiin yoo taate daldala guddaa qabnu warra Saudi Arabiyaa wajjin. Gama seekuriitiitiin immoo amma hariiroo guddaa kan qabnu warra Emirates wajjin. Turee bulee lamaan keessatti filachuuf ni dirqamna. Haga ammaa lamaan haga irra guddaa irra jireessan warra Abu Dhabii takka warra Emirates kanatti yaadiyaan malee warra Suudis sossobachaa qabannee deemuuf yaalamaa ture. Amma garuu wal dura dhaabbannaan isaaniitis ka lafa jalaa bira dabree ifatti walitti bobba'aa waan jiraniif akkuma agartuu yaman keessatti waan ta'aa jiru argaa jirta. Odoo hedduun turin Itoophiyaan dhiibbaa guddaa jala gara Suudis irraa dhiibbaa guddaa jala akka seentu natti mul'ata. Kun immoo dirqama yookiin Suudii ofirraa muranii gara Emireetitti galu yookiin immoo Emireet ofirraa muruu dirqisiisa jechuun kun rakkoo balaa hamaa qabaatee dhufa. Duratti UAE'n Itoophiyaa funyaan qabdee ofaa hirteettee haga qabatamaadha inni sun keessumaa gama nageenyaan lammaffaa immoo duratti kan kaaste waraanni Sudaan inuma daangaratti loltuu akka bobbaasaa jiru jeneraalonni isaanii irra deddeebiin dubbataa turanii ajajamte waraana biyyattii illee Turkii yeroo turan sanatti biyya ollaa maqaa osoo hin dhayin akeekkachiisaniiru tarii walitti bu'iinsi Sudaan fi Itoophiyaa keessa ka'uu mala Itoophiyaan dhuguma hidhattoota RSF kaampii kenniteetti wanti mirkanaa jira. Kaampii kennu waan nama wal falmasiisu natti fakkaatu anis dhuunfaadhaan kan mirkaneeffadheedha. Kaampiin kennamee jira. Wanni amatti ifan ta'in mooraan kun mooraa leenjii qofa ta'amoo daangaa gama Wallaggaa fi Beenishaangul kanaan gara Suudaanitti lolli banama kan jedhu. Kaampii kennu haga tokko obsuu danda'u. Lolli asiin banamnaan garuu balaa hamaadha buusa. Gaafii amma tireetti kaafteef Emireetii funyaan qabdee deemaa jirti kan jedhuuf Emireet waggoota torban kana Itoophiyaa bitattee jirti yoo jenne waan hedduu waggaa natti fakkaatu. Lola Tigraay keessatti shoora guddaadha kan taphatanii. Har'a ministeeronni keenya jeneraalonni keenya baha galti isaanii Emireet keessa. Kuni icciitii osoo hin ta'in waan addunyaan guutuun beektu. Kun waan amma tireefu kaaftee turfida. Sudaan keessatti Emireet hirmaachaa jirti. Meeshaa waraanaa irra jireessan gara Itoophiyaatiin garas galchaa akka turan ragaan ifatti agarsiisaa jira. Sanbira dabree amma yoo lolli gara Itoophiyaatti irraa Sudaan qabanamu taate Sudaan, Eertiraa, Somaaliyaa, Ijipti gara tokko ta'anii gargaarsa guddaa Suudii wajjin ta'uun lolli Sudaan keessa godhamuu fi lolli Itoophiyaa keessa godhamu walitti makamuu danda'a. Akkuma beektu Sudaan keessa waraana Tigraay guddaa jira. Waraana TPLF guddaa jira. Gara Firootorii lamoo kan ta'u jira achi warra humna waraanaa Sudaan wajjin ta'ee warra RSF lolaa jiru. Lolli kun hagammaa daangaa namatu wal daangaa cicee malee daangaan hanga tokko tureera. Amma booda garuu yoo gara Beenishaangul kanaan lolli gara Sudaanitti qabanamu taate daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa wanni jedhamu hafee lolli kun bahaa dhihaan biyyoota lamaan walitti borcee gaagama guddaa fiduu danda'a. Sudaan already adda facaatee jirti. Kun Itoophiyaas gara balaa Sudaan kanatti akka geessuun sodaadha. Guddaa galatoomii Jawaar amma Itoophiyaa keessatti mootummaan akka ajendaatti kan qabatee jiru dhimma ulaa galaana kanaa garreen gaddaa eegalee itti fufeera. Keessumaa dhimma asaaf kanas irra deddeebiin agarraa miidiyaa biyyaalessaa irratti. Itoophiyaan ulaa galaana karaa nagaanis ta'u nan argadheetteetti. Asirratti yeroo baay'ee paartiilee mormituu atileeffatti baatee dubbatte ejjennoo kee ibsita. Ejjennoon isaanii yeroo ibsan hin agarru. Garuu akka nama siyaasa tokkotti akka nama siyaasa Itoophiyaas ta'e gaanfa Afrikaa xiinxaluutti Itoophiyaan akkamiin ulaa galaanaa mirkaneeffachuu dandeessi? Adeemsa mootummaan itti adeemaa jiru milkeessuu danda'a? Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi. Waan ejjennoo bara baraati. Bara biiftuu jaaramtu irraa kaasee ejjennoo jirudha gara fuulduraas barbaachisaadha. Maaliif keessattuu yeroo ammaa kanatti naannoo keenyatti biyyoonni hedduu dhufanii hirmaachaa jiru. Nuti garuu galaana kanarraa kiiloomeetira muraasa dhiyaa fagaannee daldala guddaa daldala keenyaaf karri jiru kana qofa tahee callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Hirmaachuun keenya barbaachisaadha. Nu qofa osoo hin ta'in biyyoota naannoo kanaatiif illee barbaachisaadha. Gara kamiin argamuu danda'a? Yoo humnaanii yookiin dippiloomaasiini. Wanni guddaan garuu humni jiraayidha.
yeroo ammaa kanatti humni akkasitti deemtee ittiin qabachuu yeroo baay'ee warri mootummaa kun dubbatan nan dhagaya. Waan Raashaan gootee fa'aa waan biyyoonni adda addaa godhan fa'aa humni yoo jiraate garuu ammatti Itoophiyaan rakkoo xaxamaa keessa guddaa keessa jirti. Gama dippiloomaasiinis gara waraanaatiinis gara siyaasa keessootiinis gara tasgabbii keessootiinis haalli qabatamaa amma jiru Itoophiyaan humnaan deemtee lafa tokko qabattee san booda dhimma itti bahuudhaaf waan gaagamtuu nama keessa seente kana hammeessaa kan deemudha. Kana irratti gaafilee reefuu ati kaaftee wajjin wal qabsiisuun barbaachisaadha. Ilaa Itoophiyaan fi Eertiraan isaa ta'u Itoophiyaan fi Somaaliyaan dhimmoota adda addaa irratti ollaa waan ta'aniif ilkaan marrabni walitti bu'a. Walitti bu'uun isaanii waan rakkoo hin qabu. Walitti bu'iinsi kun garuu yeroo ammaatti lolli keessoo biyyoota keessatti godhamaa jirus haa ta'u lolli biyyoota lama jidduus godhamu. Interstate conflict kan jennuun kuni fedhii fi wal faallessuu biyyoota hogganoota keenyaatiin caalaa fedhii fi wal faallessuu biyyoota bajiddu galeessaa kanaan kan dhiibamaa jiru. Dhimmi asabisa amma fakkeenya complicated kan ta'e Imireeta achirra turte deebitee qabachuu barbaaddi. Warri Suudii immoo dhufaa keessa dhufaa jiru jechuudha. Kanaaf yoo Itoophiyaan buufata galaanaa qabaachuun nageenyaafis dinagdeesiitiifis fayyadanii barbaachisa. Kana garuu waa lama avoid gochuu barbaachisa. Tokko bakka osoo humna hin qabaatin keessattuu biyyoota ollatti dhaadachuun diina ofitti hammeessuudha. Biyyoonni sun dhiibamanii warreen fakkeenya diina Itoophiyaa jedhamanii ilaalan kan akka Ijiptii harka akka galan kun immoo rakkoo keessootii fi biyyoota ollaatiifis akka nu saaxilu godha. Dhimmi biraa immoo ajandaa keenya ta'ee deemuu danda'uu qaba malee ajandaa ormaa tarkaanfachiisuu qabna. Amma hawaasa dippiloomaasii keessattis ta'e biyyoota ollaa keessatti akkaataan Itoophiyaan dhimma galaanaa itti dhiibaa jirtu kun akka ajandaa isiitti osoo hin ta'in akka ajandaa Imireet akka ta'eesitti kan fudhatamaa jiru. Maaliif immoo kun kan jedhamu? Imireet galaana diimaa gama asaan kana keessatti hirmaachuu barbaaddi. Maaliif Suudii wajjin wal dorgommii keessa waan jirtuuf. Kana immoo kallattiidhaan mootummaa Eertiraas irraa argachuu waan hin dandeenyeef gama Itoophiyaatiin to'achuu barbaaddi kan jedhu kun shakkii guddaa uumee jira jechuudha. Shakkiin kun warreen Imireetiin wal faallessanis akkasumas immoo warreen Itoophiyaan faallessanis guuza bahanii Itoophiyaa biyyoota ollaa wajjin akkasumas keessoo ishiititti nageenyi tasgabbiin akka dhufne hammeessaa akka deemaniif carraa kan saaqudha. Ani ulaa galaana Itoophiyaan argachuu kanarratti itti qophaa'u gama dippiloomaasiitiin wanni Itoophiyaa fayyadu akkaataa Somaaliyaas Eertiraas fayyaduu danda'uun through regional integration itti deemuutu sila bu'aa qaba. Haalli amma itti deemaa jirru kun saaxilamummaa vulnerability Itoophiyaa hedduu dabalee faayidaa irraa argannu caalaa miidhaan isaa guyyaa guyyaan dabalaa akka deemu kan argaa jirru. Kana dura yeroo barreeffama kee tokko keessatti mootummaan amma akka dubbiin akka totolee jirutti inummaa dhageettiin Itoophiyaa gaanfa Afrikaattis ta'e idil addunyaatti akka cimee jiru dubbata. Ati gama kaaniin kusumnaa dippiloomaasii yookiin immoo dippiloomaasiin Itoophiyaa hin kusuusee boquu cabsee waan jedhee kaasta. Kanaaf inni sirrii kamii? Egaa biyya tokko biyya akka Itoophiyaa tokko biyyoonni alaa maaliif barbaadu? Waa lamaaf barbaadu. Wanni gurguddaa lama. Tokko diinagdee nurratti gurgurachuu yookiin immoo dhufanii nurratti invest godhanii keessattuu humna nama baay'ee chipilee dhiyeessuu hin dandeenye investimentii nurratti hojjechuudhaaf. Kan lammaffaa keessattuu warri kan nu barbaadan nageenya naannoo irratti humna waraanaa keenya humna tikaa keenya fayyadamnee nageenya naannoo tasgabbeessuu irratti shoora akka taphannuuf waan lamaaf kan nu barbaadamu waan biraatiif miti. Inni guddaan actually securityidha. Waggoota torban dabre kana keessatti humni waraanaa fi humni tikaa Itoophiyaa sababa wal waraansa keessootiin laamsha'ee jira. Kun waan wal falmannu miti. Dameen basaasaatis taate dameen raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa kan waggaa torbaatiin wal bira yoo qabne baay'ee laafee jira. Sababoota hedduu sarreessee jira. Keessattuu wal waraansa kana keessattuu kun laafatee jira. Wal waraansi kun immoo waraana qofa yookiin immoo humna nageenyaa keenya qofa osoo hin ta'in diinagdee keenya daakee jira. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota kurnan dabreef sanii oliifis laamshaa deemee yeroo ammaa gaagama hamaa keessa jira jechuudha. Kanaaf dhageettiin biyya tokkoo kan madaalamu humna waraanaa cimaa qabaachuu fi diinagdee cimaa qabaachuuni. San booda dandeettii dippiloomaasii hariiroo dippiloomaasii qabaachuudhaan.
Gama hundaanuu yoo madaalte yeroo ammaatitti humni dippiloomaasii Itoophiyaa dhageettiin dippiloomaasii Itoophiyaa baay'ee hir'ateera. Dur Itoophiyaan waltajjiilee G20 haa taatu waltajjiilee gurguddaa irratti dhimma nageenya Afrikaa irratti dhimma nageenya addunyaa irratti dhimma diinagdee addunyaa irratti sadarkaa ittiin hirmaataa turte. Keessattuu bara Haayile Sillaasee bara Mallasaa Itoophiyaan dhiibbaa guddaa godhaa turte. Baroonni sunniin baroota humni nageenyaas yoo xiqqaate humni nageenyaas baay'ee cimaa itti ture. Naannoo Afrikaa bahaa kanarratti olaantummaa waraanaaf tikaa qabaachaa itti turte. Anchor state takkaa'u utubaa naannoo kanaa jedhamtee ilaalamtu turte. Amma garuu akkasitti miti kan ilaalamtu. Utubaa naannoo kanaa, utubaa nageenya naannoo kanaa wanni jedhamtuuf maaliif ture? Suudaan tasgabbeessuudhaaf, Somaaliyaa tasgabbeessuudhaaf, Koongoo tasgabbeessuudhaaf deemuu waraana ergachuu osoo hin ta'in waraanni sunis bira dabree biyyoota kan tasgabbeessuu danda'a ture. Amma sun hin jiru. Amma Itoophiyaan madda rakkoo nageenyaa net exporter of insecurity taateet kan ilaalamaa jiru. Suudaan keessattis, Somaaliyaa keessattis bakkoota adda addaatti walitti bu'iinsi nuti qabaachaa jirru kun keessattuu odoo humna hin qabaatin humna osoo hin qabaatin siyaasni lolaa nuti waan politiksii nuti gaggeessaa jirru kun gama dippiloomaasiinis hedduu nuti qeessee jira kuni waan itti yaadamuu qabu. Kana qofaa miti. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaadha. Bara mootummaa Abiy kana dhageettii dhabee jira. Almost diigamee jira. Dippiloomaatonni imaammata tarsiimoo mootummaan hordofuyyuu hin qabanii hin beekanis. Bakka hedduutti isaan argaa. Kanaaf Itoophiyaan dhageettiinis ol guddate kan jedhu kan dhugaarraa fagaateedha. Ayyayyee miyoo gabaabsitee naa deebistee gaaffiiwwan kaanis nan qaba yeroo qabnu hojii wal qabate Itoophiyaan amma yoo itti aansitee Israa'elitti aansitee Somaalilaandiif yoo bakkeemti kennite faayidaa isaarra miidhaa isaatu jabaadha akkasiin hubadhe yaada keerraa. Faayidaa fi miidhatu caalaa osoo hin ta'in carraa balleessineedha. Process matters. Adeemsi hedduu murteessaadha. Gaafa duraa yeroo Somaalilaand wajjin walii gallu san hojii dippiloomaasii guddaa hojjechuu danda'u qabna. Warra Israa'eelota kanas haa ta'u, warra Ameerikaa, warra Ingilizii, warra Somaalilaandiif beekamtii kennuuf daangarra deddeemaa ture san wajjin hojjechuun akkasumas immoo warra Somaaliyaa hawaasa Somaaliyaa wajjinis hojjechuu barbaachisa ture. Maaliif Somaaliyaa fi Itoophiyaan seenaa wal waraansaa guddaa qabu. Yeroo Itoophiyaan waa'ee Somaaliyaa irratti waa xiqqoo hojjette sabboonummaan Somaaliyaa akka malee daanfa. Kan agarrees amma kana. Tokko diinummaa gadoo godaannisa kaleessaa san kakaasee uummata Somaaliyaa Itoophiyaa irratti duuka kaasee jechuudha. Saboota Somaalee kan Somaaliyaa keessa jiran qofa osoo hin ta'in Islee irraa kaasee hanga Jibuutiitti kan jiran jechuudha. Lammaffaa immoo hojii dippiloomaasii gahaa osoo hojjetin waan itti deemneef lixaanis bahaanis humnoonni gurguddaan Chaayinaanis, Ameerikaanis, Raashiyaanis ejjennoo tokkoon kan morman waan Itoophiyaan yaalte san jechuudha. Erga itti seename immoo takka itti ciniinatanii itti deemuun hin deemamne. Akkuma nama dura jee amma tuffatamne jechuudha. Kanaaf amma beekamtii yoo kennines bu'aa silaa argachuu qabnu waan argannu natti fakkaatu dooneen jechaa jiru. Ayyayyee mee siyaasa biyya keessaatiin si deebisa. Muddamni ji'oota muraasa darbeef mootummaa federaalaa fi mootummaa Asmaraa jiru gidduu akkasumas immoo mootummaa federaalaa fi gartuu TPLF gidduu haalaan cimeetti jira. Waliigalteen Piriitooriyaa nagaa buusuusii yookiin immoo dhukaasa dhaabuusii garuu nagaa waaraa fiduu hin dandeenye. Tarii TPLF Eertiraa gaafa laallennu walitti buuf jedhu waraana seenuuf jedhu irra deddeebi'ee jedhamaas ture garuu ta'an jiru. Ammallee garuu muddamni sun jira. Garamitti bu'uu danda'a? Agartee kaalkuleeshiniin gara mootummaa Itoophiyaatiin gara biyyiin ture kara balaa kan hundaaf fide. Erguma aangorraa dhufee kaasee hariiroon Eertiraa wajjin godhame hariiroo sirna qabeessa ta'e kan waliigaltee ifa ta'e irratti hundaa'uu dhabuun hariiroo dantaa biyyoota lamaanii ol kaasu osoo hin ta'in hariiroo yookiin immoo tumsa waraanaa warra Tigraay cabsuudhaaf akkasitti tolfame. Guuza sadiin warra Tigraay waraanan mootummaa federaalaa, humnoota Amaaraatii fi humnoota Eertiraa. Gaafa araara Piriitooriyaa dhaqan immoo warra Eertiraa warra Amaaraa dhiisanitti araaratti dhaqan jechuudha. Waliin duultee gaafa nagaa immoo kophaa nagaa buusuun
warra kaan diinomse jechuudha. Yeroo ammaatitti tumsi jarri ijaarrate tumsa Tigraay deebiseen cabsachaa waan inni jiruuf Eertiraas asa humnaan qabadha waan jedhuuf of baraaruudhaaf jecha tumsa ijaarratanii jiran. Garuu garee lachuu yeroo of qusachaa jiru akkamitti of qusachaa jiru mootummaan federaalaa yookiin immoo mootummaan Itoophiyaadhaa humna waraana godhuu hin qabu amma. Humna waraanaan keessattuu humnoota Tigraay fi Eertiraa kan Amaaraas ta'ee riboota biraa dabalatee lola godhamu san irra aanuudhaaf humna akkasii hin qabu. Kanaaf of qusataa jira. Afaanii haa jiru malee of qusachaa jira. Warri kunis immoo rasaasa duraa dhukaasuu hin barbaadan. Lolli akka eegalu barbaadu garuu rasaasa duraa dhukaasuudhaan hariiroo dippiloomaasii yookiin immoo tumsa dippiloomaasii amma argatan ofirraa hanqisuu hin barbaadan. Kanaaf yeroodhaaf of qusachuun jira. Garuu immoo wanni akkanaa kun keessattuu ololli lolaa kun deemaa jabaataa waggaa dhufu osoo wal sodaatanis osoo wal loluu hin barbaannes tasa lolatti seenuu danda'u. Keessattuu amma waan reefuu jenne saniin waa'ee biyyoota biraatiin keessattuu biyyoota addaa qaban kun keessa jiraachuu isaanii yoo yaadatti gaafa ijoollee amma ijoolleen xiqqoon lama yoo lolte wal tumuu sodaattee wal cina dhaabbattee kun immoo warri cinaa jiru mi'aati dhiiraa tuqi jedhan titicha bal'aa meerraa kaasiyan yoo jarri lamaa wal sodaates warri cinaa jiru walitti darbaa jechuudha. Jarri walitti kibjaa san booda wal gangalchuutti dhufa. Ani amma kanan sodaadhu mootummaan Eertiraas mootummaan Itoophiyaas warri Maqalees osoo loluuf hawwii guddaa qabaachuu baataniiru warri alaa kun walitti gad darbee lola eegalchiisuu danda'a. Keessattuu akkuma reefu jee fakkeenyaaf flash pointiin jiran. Flash pointiin fakkeenyaaf yoo waraanni RSF kun gara Beenishaangul gara Sudaan kan seenu taate humnoonni biraa humna Itoophiyaa kana daayivert gochuudhaaf lolli eegalchiisuu danda'u. Karaan lolli ittiin eegalamuu danda'u baay'ee jira. Kana hanqisuu kan danda'amu diiskaleet gochuu kan danda'amu tokko ol waraanaa hir'isuudhaani. Lammaffaa kallattiidhaan waliigaltee Piretooriyaas haa taatu gara hojiitti irratti irra deebianii waliin dubbachuu warra Eertiraa wajjin yoo taate irra deebianii waliin dubbachuudhaan malee haalli amma jiru kun haalli walitti dhaadataa wal doorsisaa deemamu kun gaaf tokko osoo hin yaadamin lolli akka dhohu carraa guddaa banaa deemaa jira. Ayyee gaaffii koo xumuraan jira yeroo qabnu wajjin mee siyaasa Oromootiin si deebisa. Jawaar amma KFO keessa jirtaa? Eenan jira. Ayyee egaa paartichi Finfinnee keessa dorgomee dheeraa filannoo biyyaalessaa dhufaa jiru irratti tarii kanneen Finfinnee keessatti dorgoman keessa maqaan kee tarraa'ee jira namoonni sagal akka kaadhimaman paartichi ibsee ture. Asaan paartichi yeroo isaa eeggatee kan ibsu ta'a garuu waa'ee filannoo irratti ejjennoo paartichi fudhate nan deeggara maaliif paartiin kun waggoota 30 dabreef filannoo keessatti hirmaataa ture sirna dimokiraasii biyyattii ijaaruudhaaf dhaarii guddaa kan godhaa ture. Garuu haalli amma Oromiyaa keessa jiru haala namni akkuma fedhetti abbama fedheen ajjeefamu waan ta'eef qabsoo mirga uummata Oromootis taate sirna dimokiraasii Itoophiyaa keessatti ijaaruuf godhamu keessatti aarsaa hin taane baasuudha taatti. Miseensota keenya deeggartoota keenya dhaqaa filadhaa dhaqaa filamaa jennee yoo ergine laaftutti abbaan fedhe ajjeesee wareegama bilaash wareegama kasaaraa baay'isa. Kanaaf murtiin paartichi godhe paartii murtii sirriiti. Gara fuulduraa paartichi hoggaa haalli jijjiirame kan hirmaatu ta'a. Haalli amma Finfinnee keessatti dorgomuudhaaf itti murtaa'es seeraan paartichi akka hin haqamne ittisuudhaan garuu immoo miseensota keenya immoo ajjeefamuu fi balaa biraarraa baraaruudhaaf tarkaanfii fudhatamaa ta'ee fi tarkaanfii sirriiti. Mi'eessuma irratti dabalee paartiilee mormituu kana duras nutti himtee turte mootummaa duratti filannoo itti aanu irratti sirriitti morkachuu danda'u mootummaa haala amma argaa jirruun mootummaan akka cimee jiruu fi paartiileen siyaasaa akka laafanii jiran mul'ata. Kana dura yeroo dubbisne jalaan hojjetaa turreette ammatti biyya keessa yoo hin jirtu tarii yaaddoo akkasii qabdaa biyyatti deebi'uudhaaf yeroo xumuraaf ministeera muummee Abiy wajjin yoo wal argitan maafan kan isin gaafadha irra deebiidhaan qeeqa cimaa bulchaa Itoophiyaa irratti waan kaastuudhaaf. Gama filannootiin paartiileen mormitoota hin laaffatanii miti.
paartiiwwan mormitoota sochuu hin dorgamanii miti. Miseensa paartii mormituu ifatti taatee dhiisiiti. Kaabinee tokko ijantaan ilaaltee jedhamnee ajjeefamta. Hidhamta, saamamta. Kanaaf haala kana keessatti paartiin biyya bulchu jabaateet paartiin kun laaffate jedhamuu hin danda'u. Yeroo ammaa shororkaa mootummaa state sponsor terrorizimiitu biyya san keessatti gaggeeffamaa jira. Kanaaf haala san keessatti paartiileen kun miseensota isaanii, deeggartoota isaanii ifatti baasanii, cimina isaanii ifatti baasanii dorgommitti haaseenu jechuun itti gaafatamummaa hamaa qaba. Bala hamaadha qaba. Kun haala qabatamaa lubbuu namaatiif yaadu dhaburraa kan madda waan ta'eef kan osoo dirreen siyaasaa xiqqashuma bal'ate ka biraa haafu ajjeechan suukanneessan guyyaan namarra raawwatamu kun osoo kan dhaabatu taate odoo zamuma agaruma bara ihaadeegsanuu dirreen siyaasaa xinnoo sun kan banamu taate bilchiginaan bara hin dabru. Maaliifi haalli dinagdee biyyattii qaroominni jireenya saamichi korrapshiniin malaammaltummaan ummanni akka malee of jibbee jira, mootummaa kana jibbee jira. Carraa argannaan paartiin laafaa kamiyyuu mo'achuu hin danda'a. Haa ta'u garuu saaxilamummaa ofii kana hanqisuudhaaf paartii warri aangorra jiran shoorarkaa bananii waan jiraniif haalli ittiin dorgomamuu danda'amu Itoophiyaa keessa hin jiru. Keessattuu Oromiyaa fi Amaara keessa filannoon kan yaadamu miti. Tole duratti waa'ee hariiroo ministeera muummee Abiy wajjin qabdu gaafadheen ture. Yeroo xumuraaf yoo maasoftan biyyattuu deebitee beektaa? Eegasii eega biyyaa baatee? Amma bara darbeetti biyyatti deebi'aan ture. Warra mootummaa qaamota adda addaa wajjin keessattuu haala nageenyaa irratti waliin hojjechaa turre. Yaalaa turre wanti sunis hin taane. Kanaaf wanti baasu keessattuu of turmaa deemanii immoo biyyattii lola keessa seensanii maqaa Oromoo jalatti dahoo godhachuudhaaf yaaluun isaanii saba kanas biyya kanas gaagama hamaadhaaf waan dhiyeessuuf falli jiru alarraa qabsaa'uu uummata kanaafis biyya kanaafis sagalee ta'uu kan jedhu murteesseetti itti deeme ammatti hin deebine. Maafan gaaffii kanas gaafadhee waggaa dhufuu waan filannoo waggaa dhufuu miti ji'oota muraasa booda filannoo waan jiruu fi tarii duula filannoo keessatti Finfinnee keessatti arguu dandeenya waan jedhu baruudhaa fi meesuma wal qabsiisiitii namoonni keessumaa qeeqxoonni kee Jawaar akka durii miti dhiibbaan isaa laafeeraa jedhu dhageettiinis dhiibbaan isaa ittiin jedhu tareettis dhageesses ta'uu danda'a maali deebiin kee? Duulli filannoo Itoophiyaa Oromiyaa keessa duulli filannoo godhamu hin jiraatu jiraachuus hin danda'u. Duula filannoo goona jedhanii miseensota deeggartoota ofii saaxiluun du'aa fi ajjeechaa fi miidhaadhaaf saaxiluun akkuma reeffi itti gaafatamummaa hin qabu. Waa'ee dhiibbaa kiyyaa sun yoo sun dhugaa ta'e maaliif halkanii guyyaa narratti duula bare sun waan malaallu waan qabatamaan gara fuulduraa laalluudha. Sun baay'ee na yaachisu waan waggaa dabre kana keessatti eegan siyaasatti deebi'ee waan biyya san keessatti siyaasa biyya sanii hagamta akka sochoosuun akka danda'amu ajandaa seet gochuun akka danda'amu isin gaazexeessitoota takkaan keessa deemtanii ilaaluu dandeessanii sun baay'ee na yaachisu. Waliigalatti garuu siyaasni biyya sanii akka malee wabbadee waan jiruuf. Siyaasa keessaa gara siyaasa wal nyaachuutitti uummata nyaachuutitti yeroo ammaa mootummaa sirna isteetii ulaagaa mootummaa guutuu miti kan biyya keessa jiru mootummaa shiftummaa biyya keessa kan gaggeeffamaa jiru haala san keessatti rakkoolee guddoo jira rakkoon san immoo qabsoodhaan irraa aanna haalli Oromoo nama keessa jiru Afrikaan gawla baatee booda waggoota turan 60moota irraa kaasee hanga 80moota haala ture san keessa fakkaata. Gita bittaa ormaa jalaa bahanii gara sirna abbaa irree haaraa umurni aangoo qabatee sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf yaaliin godhe gara waraansaatti seense biyyoota akka Naayijeeriyaa, biyyoota Koongoo biyyoonni hedduun rakkoo san keessa Zimbaabuwee dabalatee gariin suuta keessaa bahanii gariin immoo hagammaatu diigamanii deemaa jiru. Wanni anis ta'ee namoonni biraa yaalaa jirru yoo xiqqaate biyyi kun nu argatte akka hin diigamne, uummanni kun nu argatte akka hin diigamne, amma sirna dimokiraasii ijaaruu irratti fuulleffachuu qofa osoo hin ta'in biyya baraaru, saba kana baraaru, san booda yoo biyyi diigamuu irraa baraarame
badii warri aangorra jiru raawwachaa jiruu fi giddugalummaa takkaahuu hirmaannaa badii biyyoonni ollaa godhaa jiran kana biyyoonni humna qaban kun godhaa jiran kanarraa uummata kanaa fi biyya kana baraaruu yoo ka danda'amu taate kun I think injifannoo guddaadha garuu sunis hedduu yaaduu hedduu hojjechuu barbaachisaa jechuudha. Joota muraasa dura paartilee Amaaraa akkasumas immoo KFO waliin wal faana akka hojjettan mootummaa kana dura akka dhaabbattan ibsitaniittu hidhattoota dabalatee jechuudha. Asirratti gaaffii lamaan kaasa. Kanaafuu Jawaar warra karaa nagaan qabsaanis warra hidhannoodhaan qabsaanis lamman isaanii deeggara jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa irraa aangoo fudhachuu fi asirratti yaada kennan barbaada. Lammaffaa immoo yaaduma duranaa kennite irratti keessumaa paartileen kaanis mootummaan hacuuccaa irratti raawwata jedhanii himatu. Tarii filannoon amma deemsifamu kun rakkoo biyyattii keessa jiru jettee yaaddeef filmaata yookiin immoo deebii fiduu danda'a? Gaaffii duraa irratti waa'ee warra qawwee deeggaru warra kaan mormuutii miti. Rakkoo Itoophiyaa furuu yoo kan barbaachisu taate biyya san baraaruu yoo kan barbaachisu taate humnoota biyya san keessa dhiibbaa qaban hunda wajjin hojjechuun dirqamata. Yeroo har'aatti riphee loltoonni Oromiyaa keessa jiran, Amaaraa keessa jiran, Tigraay keessa jiran waan calliftee bira dabaluu dandeessuu miti. Isaanitti osoo hin haasa'iin, isaan wajjin osoo hin mari'attiin, isaan wajjin wal hubannoo irra gahuudhaaf osoo hin carraaqin moggatti dhiiftee wanni fidu hin jiru. Mee amma olaa gaafannu waraana bilisummaa Oromoo moggatti dhiiftee Oromiyaa keessatti nagaa fidu, sirna dimokiraasii fidu, reefu dubbanne bara. Filannoo Oromiyaa keessatti kan hirmaachuu hin dandeenyeef sababa dhabiinsa nageenyaati jedha. Ama equationii nageenyaa wal waraansaa san keessaa tokko waraana bilisummaa Oromooti. Tooftaa qabsoo hidhannootti nama qabsoo nagaatti nama beekamaadha. Garuu haalli qabatamaan Oromiyaa keessa jiru siyaasa dinagdee hawaasummaa Oromiyaa irratti dhiibbaa guddaa kan qabu waraana bilisummaa Oromooti. Kana moggatti dhiiftee isin wajjin hin haasa'u isin wajjin hin dubbadhu jettee gara tokko dhufuu dandeessu. Bifuma wal fakkaatuun Amaaraa keessatti naannoo Amaaraa irra jirees yeroo ammaa to'annoo faannoo jala jira. Siyaasni Amaaraa amma faannoodhaan hoogganamaa jira. Siyaasni Amaaraa amma mootummaa Itoophiyaa keessa hin jiru. Amaarri mootummaa Itoophiyaa keessa luqqifatee jira. Tigraay mootummaa Itoophiyaa keessa luqqifatee jira. Xiqqoo hawaasa kibbaatii fi hawaasa Somaaliif hawaasa Oromootu keessa jira. Biyya kana walitti deebiftee yoo xiqqaate immoo Oromoo fi saboonni kun akka waliin finneef humnoonni hidhatan kun gara fuuldura balaa kana daranii walirratti akka hin finneef humnoota kana wajjin haasa'uun humnoota kana walitti dhiyeessuun dirqama lammummaati dirqama hooggansaati saniin bahachaa jira jechuudha. Kanaaf waa'ee qabsoo hidhannoo deeggaruu osoo hin ta'in haalli qabataman riyaalitiin yeroo har'aa Itoophiyaa keessa jiru humnoota hidhatanis kan hidhatanis hayyootas abbootii dinagdees baay'ee isaan qofa miti warra mootummaa wajjin haasa'aa jira qondaalota mootummaa qondaalota waraanaa hunda wajjin haasa'uudha gaafata warra aangoorra jiran kana yeroo baay'ee amma kan inni ittiin qotamatamu raayyaa ittisa biyyaa irraa harka qabdaa jedhan jedhan maaliif badii isaan raawwatan wallaaleetii miti ajjeecha isaan raawwatan wallaaleetii miti san saaxilaa garuu dhaabbanni raayyaa ittisa biyyaa kun yoo ka diigamu taate dhaabbanni takkittiin saboonni biyya sanii amma waliin qaban raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaan kun yoo kan diigamu taate biyyi kun hin diigamaadha. Kanaaf gaafa warri TPLF dhufanis ammadeen gadda Geetaachoon saaxilaa ture. Gaafa warri TPLF dhufanis akka isaan Finfinneen dhufne kan hin mormaa turee fi inni guddaan raayyaa ittisa biyyaa diigamnaan biyyi kun ni diigama. Saboonni kun balaa hamaadhaaf saaxilamu kan jedhu. Kanaaf hojiin yeroo wajjin hojjechaa jirru cimee itti fufa kana daran gara fuulduraatti fufnaa jechuudha. Ayyee gaaffii qotu muraati sakandii muraasa qofaan aadaa ibsita achumaan nagaadha manna waan ta'eedhaaf jarri mootummaa yookiin warri mootummaa Jawaar faannoof dhimma jedhanii si himatu ejjeen irratti faannoo irratti qabdu maali sakandii muraasaan. Duri yani farra Amaaraati farra Kiristaanaati har'a immoo jaalajaaltoo humnoota Amaaraa takka faannoo taate kan jedhan akkuma reefu siin jedhe an tokko uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo wal keessattuu siyaasni Amaaraa fi Oromoo akka wal faalleessu sirriitti hin beeka. Haa ta'u garuu addaan bahuus hin danda'u. Itoophiyaan Oromiyaan naannoon Amaaraa nagaa argatanii akka tuffan yoo kan barbaadamu taate hoggansi Amaaraa fi Oromoo walitti haasa'uun dirqama. Kun har'a miti
gaafa biyya galleerraa obbolee cufaa wajjin taane Oromoo Amaaraa daayaloog jennee eeganii dhaabee siyaasatti ture jechuudha. Amma immoo siyaasni Amaaraa akkuma siin jedhutti mootummaa keessa biyya keessaa walumatti qabatamaan saabatee bahee bosonatti galee jira. Faannootti osoo hin haasa'iin warra faannoo abaaraa tun Oromiyaafis taate Itoophiyaaf nagaan fida jechuun hin yaadamu. Ololli amma warri mootummaa fidan kun bara warra Amaaraa guuza baafatanii Tigraay fi Oromiyaa rukutaa turan san shanee jedhanitti abaaraa turan. Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin osoo hin haasa'iin Amaaraa keessatti faannoo wajjin osoo hin haasa'iin Tigraay keessatti TPLF wajjin osoo hin haasa'iin abadan nageenyi biyya sanatti hin dhufu. Ani immoo biyya sanatti nageenya akka dhufu tasgabbiin akka deebi'u uummanni keenya dhumaatii gaaga'ama beelama keessa jiru kan keessa akka bahu lubbuutii hafteen carraaquu waan barbaaduuf kanaaf humnoota hidhatan hunda wajjin karura mootummaa dabalatee ittiin haasaya. Warra faannootti nan haasaya, warra bilisummaa Oromootti nan haasaya, warra TPLFittis nan haasaya jechuudha. Ayyee. Jawaar egaa waamicha keenya simattee turtii waliin waan taasiteef guddaa galatoomne. Atillee galatoomne ulfaadha. Ayyee daawwattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo har'aa kanumaan xumuramaa keessummaan keenya Jawaar Maammed ture. Viidiyoo kana karaa YouTube keenya akkasumas immoo karaa Facebook keenya argachuu dandeessu. Akkasumas immoo barreeffama dheeraa websaayitii BBC Afaan Oromoo irraa odeeffachuu dandeessu. Waan nu daawwattaniif galatooma. Yeroo kaanis immoo keessummaa biraa finnee dhiyaannaa ulfaadha.